Akkam jirtu hordoftoota fi jaallattoota chaanal YouTube keenyaa lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u jechaa odeeffannoo xibboon arganne gara keessanitti isiniif dhiyeessina. Namoonni chaanal keenya faana taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Yaada qabdan karaa saanduqa yaadaan nuuf barreessaa. Akkoo inni argitan caasarratti qabsaa gubboo saantima tokko hin kennina. Nama sin rakkisoo jiraate hoogganaa isaatti madha. Hoogganaa isaan dhaga'u taanaan nutti madha. Nu illee dhageenyu taanaan harkaan hin dhiisina booksidha. Haasaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo dhumaatiif karaa miidiyaa godhanii fi namoonni baay'ee haasaa kana irratti egaa haasa'aa turanii fi dhimmi kun baay'ee miidiyaa hawaasaa irra deddeebiitu haasofsiisaa kan ture waa'ee gara waajjira mootummaa gaafa deemtan dhimma tokko gubboo sun kaffaliin raawwachiisuudhaaf gaafa deemtan yoo hojjetaa sun sin didee alaqaa isaa yookaan immoo hoogganaa isaatti maddaa hoogganaa yoo sin didee nutti maddaa nuti yoo sin didee immoo harkaan hin dhiisinaa boksiidhaan dhaa jedhanii too namoonni akkamitti kun ta'a jedhanii too deddeebiidhaan dhimmi kun ka'ee ture jechuudha. Egaa ergaasiiti mootummaa dhimma mootummaa wajjin wal qabatee karaa miidiyaawwan isaan dhufanii kaasaawwan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanuma wal qabatee egaa akka amma odeeffannoon ba'aa jirutti biyya United Arab Emirates keessatti ciisanii akka jiranii fi siree qabatanii hospitaala guddaa tokko keessatti akka yaalirra jiranii fi dhukkubaan qabamanii akka jiranidha namoonni baay'een dubbachaa kan jiranii. Egaa dhimmi kun tasa Facebook irratti loomii miidiyaa kan jedhu tokkotu maxxanse jechuudha. Sanarraati afaan Amaariffaatiin jalqaba kan maxxanfame gara afaan Oromootti egaa hiikameetu amma dhimmi kun bibitannaa jira jechuudha yookaan immoo tatamsaa jira jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa akka dhukkubsatanii dhukkubni isaanii cimaa akka ta'ee fi yeroo darbilee United Arab Emirates Dr. Abiy Ahmed deemanii turanii isaaniin gaafatanii akka turan yookaan immoo Shimallis Abdiisaatiin bakka sanatti dhaqanii too akka dhimma haala inni irra jiru yookaan immoo haala fayyummaa isaa akka gaafataa turan beekamee jedhamee too egaa odeeffannoon ba'aa jira jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas miidiyaa irratti fi walga'iiwwan garaagaraa godhamaa jiran irratti irraa fagaatanii jiru jechuudha. Shimallis Abdiisaa karaa walga'iiwwan mootummaa beekamoo akkasumas dhimmoota garagaraa godhamaa jiran irratti karaa miidiyaa dhufaniitu wanta isaan kennaa jiran tokkollee hin jiru jechuudha. Kanumaan shakkiin kun egaa dhukkubsataniitu biyya United Arab Emirates yaalamaa jiru kan jedhu odeeffannoon ba'ee jira jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee anaan akka nama tokkotti wanti akka nama Oromoo ta'e tokkotti wanti natti dhagahame tokko jira jechuudha. Jalqaba odeeffannoo kana kan baase karaa Facebook loomii miidiyaa kan jedhamu jechuudha. Loomii miidiyaan isa akka baasetti kun barreeffamni kun hin argitu jechuudha afaan Amaariffaatiin maal jedhaniitiin baasan jechuudha. Egaa akka jira ውድ የሎሚ ሚዲያ ቤተሰቦች ላለፉት ጥቂት ሳምንታት ከህዝብ እይታና ከተለያዩ መንግስታዊ መድረኮች ርቀው የቆዩት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጠና ታመው አቡዳቢ በሚገኝ ከፍተኛ የሕክምና ተቋም ውስጥ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል ጀሉ። ፕሬዝዳንቱ በአሁኑ ወቅት በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በሚገኝ ታዋቂ ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው የሚገኙ ሲሆን የጤና ሁኔታቸው እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተመላክቷል። አማ አበተ ቤካማ yookaan dhaabbata guddaa biyya United Arab Emirates keessatti yookaan immoo Abu Dhabi keessatti argamu tokko keessa ciisanii jiru. Haalli fayyaa isaaniis immoo sadarkaa yaaddessaarra gahee jira jedhanii too maxxansan jechuudha. ማረጋገጫዎች እንደሚያሳዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ወደ ስፍራው ባቀኑበት ወቅት በሆስፒታል ተገኝቶ የፕሬዝዳንቱን ሁኔታ የጎበኙ ሲሆን የጤና እክላቸው ከባድ መሆኑንም በቅርበት ለመረዳት ችለዋል ማለት ጁራ እጋ Dr. Abiy Ahmed gara sanatti deemaniitu haala fayyaa Dr. Shimallis Abdiisaa ilaalanii turanii bakka sanattis immoo argamaniitu haala fayyaa isaanii yeroo ilaalan haalli fayyaa obbo Shimallis Abdiisaa baay'ee yaaddessaa akka ta'e irra kan jiru dubbatu jechuudha. ለረጅም ጊዜ በክልሉ ከፍተኛ ስብሰባዎችም ሆነ በይፋዊ የስራ እንቅስቃሴዎች ላይ አለመታየታቸው በተለያዩ የፖለቲካ መድረኮች በርካታ መላምቶችን ሲያጭር የቆየ ቢሆንም አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ግን መነሻው ከከባድ የጤና መታወክ ጋር የተያያዘ መሆኑን አረጋግጠዋል። እስካሁን ከክልሉ መንግስትም ሆነ ከፌደራል መንግስት ኮሙኒኬሽን በኩል የተሰጠ ይፋዊ ማብራሪያ ባይኖርም የባለስልጣኑ የጤና ሁኔታ በሀገሪቱ የፖለቲካ ትኩረት ማዕከል ሆኖ ቀጥሏል ጀቹዳ እጋ አለ ፈያሳኒ ሀልማ ያዲሳራ አከ ጅሮ ጀቹዳ ኩሊስ ከንም ሶፊ ሳርካዋን ስብሰባዩ ከንም ማለት ደግሞ ወልገይወን እጋ ሳርካ ገርገራቲ ገገፋማ ጅረረት ለር ማቻ ከንጀሬፊ እጋ ከነሞ ወጂን ከወጂ ወልቀበት ከነሞ ሰው basaanii kanaafidha kan jedhan jiru jechuudha. Asirratti wanta taajjabe tokko sirriitti tama jechuudha. Kan hundumarraayyuu wanta taajjabe tokko koomentii irra galleetu ilaala jechuudha. Kuni Facebook irratti dhiifamee booda koomentii irratti maal akka jedhu sirriitti agarsiisa jechuudha.
Komintii irratti maal jedhanii barreessu jechuudha afaan Amaariffaatiin namoonni baay'een isaanii warri akka yaadutti jaruu mala jedhee tan yaadu yookaan immoo jara saba biraati keessattuu saba Amaaraa kanadha jedhee tan yaadu jechuudha kan akkas jedhee barreessu maal jedhanii akka barreessan sirriitti agarsiisu jechuudha komintii irratti maal jedhanii barreessu jechuudha kun akkas fa'aa jedhanii barreessanii jiru jechuudha komintii irratti maal jedhu ላ አይ የኢትዮጵያ አምላክ አይ የንጹሃን አምላክ አይ የአማራ አምላክ ጅን ዱኩብስቹ ሳንት ከነገመነሪቶ ያ ዋቃ ኢትዮጵያ ያ ዋቃ አማራ ያ ዋቃ ቁልቁሉታ የንጹሃን አምላክ ጀዱ ጀቹ ከረጅቹን ትገለቲፈቻ ጅሩ ጀቹዳ ዋና ማጃብ ካን ከነበረይስ ጎጃም ጎንደር ወሎ ሸዋ ከን ጀዱ ወይቲ ጀቹዳ አከስመስሞ በቀላሉ ሳይሰቃይ ባይሞት ምኞቴ ነው ዘረኝነትን ያስፋፋ የተረገመ ሰው ነው ፈጣሪ በመድርም በሰማይም ይቅጣው የስንቱ ደም እንደ ጎርፍ እንዲፈስ የቻለው ያክል የደከመ ሰይጣን ነው ጀዱ ላ ዋን ሳንጀረን አሌክስ ከጎጃም ነም ጀደ በኩልማ ፋን ማርፋት ምን ጀደ በቀላሉ ሳይሰቃይ ባይሞት ሰልጶመት ኦሶን ተሰቃየ ይካን ሞቶ ረከቲን አከንዱኒ በርባዳ ከነጀቹ ረከቲ ቱ ተሰቃያ ከንዱን በርባዳ ዘረኝነት ያስፋፋ ሰኙማ ነማ በበልስ ነማ አባረማ ዋቀዮ ለፈትስ ለፈረትስ ሰማይረትስ ኢሳሃ ቀጠው ይካንሞ ኢሳሃ እታፈረዱ ኢሳሃ ቀጠው ጀቹ ማልጀደማ ኢሳሃ አደቡ dhiigni namoota baay'ee akka lolaatti akka dhangala'u namni godhee isadha amma danda'u nama laffee yookaan immoo nama dhameedhaan dhiigni namoota baay'ee akka dhangala'uuf jedhee dubbatee jira jechuudha namni kun namni biraa immoo እግዚአብሔር የፍርድ ቀን አለው waaqayyo guyyaa ፍርድ yookaan immoo guyyaa murtii qabaa jetti jechuudha dubartiin kun baay'ee nama ajaa'iba akkasumas immoo simrat namni jedhu wayi ፈጣሪ እንደ ስራው ይጎበኘው akka hojjetaatti isa haa daawwatu yookaan immoo isa haa ilaalu jedhu kana jechuudha akka waan hamaa hojjeteetti jechuudha የድንግል ማርያም ልጅ ልፈተ ህይወታቸው ያሰማልን በድሃ ደም ሻወር የወሰዱ ናቸው የድንግል ማርያም ልጅ ኤልሚ yookaan immoo mucaan qulqulleettii maariyaam ዱርቤ ቁልቁሌቲ ነው ድንግል ማል ጀደማ ዱርባ jechuudha ዱርቤ ማርያም እልፈተ ህይወታቸው yookaan immoo darbu lubbuu isaanii nu dhageessisu dhiiga hiyyeessotaatti nama shaaworii fudhachaa ture isaan jedhu jechuudha bifa qusaatiin ዘረኝነትን ያስፋፋ ብቸኛ ፕሬዝዳንት ዘረኝነቱ ግን ጎሱማ ሰኞማ ነማ ባባልሴ ፕሬዝዳንቲ ቆፋቴዳ አጀዱ አማራ ይነካይለውን በረካ አማራ ካንቱ በረካን ቀበዩ ከነ ዋንት ደማ ጋይበን ቀቡሞ በረካን ኢንተረፉ ዋንቲ ረቲነፉ አካዋን ጀቹቲ jedhu egaa baay'een isaa ilaalle komintii kana jibba sanyummaa namoonni biraa isaaf qaban akka agarsiisu jechuudha. Shimallis Abdiisaatiin sabni biraa maaliif akkanatti jibbe mee amma baay'een keenya gaafa yaadnu sabummaan oromummaa dursu yookaan immoo oromummaa baay'een keenya oromoo taa'anii Shimallis Abdiisaa kan jedhu kan jibbiru baay'eetu jiraachuu dandeenya ta'a garuu kana gaafa laallu immoo ani Shimallis osuma waan barbaade jibbireeyyuu ani akkamitti akka oromummaatti garuu Shimallis jibbuun ni danda'ama ulfaata jedhetanii yaada sababni isaa egaa jarri kun amma makkisa jibbanii fi amma laala tuffii isaan qaban yoo laalle waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf akka gootti egaa yoo dhuguma dhukkubsatee jiraate waaqayyo akka isa maaruun hundi keenya amantaa keenyaan akka dhuufin jedha. Egaa yoo dhukkubsanis ta'e immoo waaqayyo fayyummaa isaatiin isaa tursiisu jechuun barbaada. Akka nama Oromoo tokkotti isin immoo yaada isinitti dhaga'ame akka na barsiistaniin jedha. Waan walitti turtaniif galatooma isin jaalladha nagaatti.